maqaan koo Simmaniidha. Iddoo kanan jira. Ani waa waaqayyo naaf godhe dubbadhee fixuu hin danda'u. Garuu irrumaan xinnoo ishee dubbadha. Oolmaa guddaa mana koo foolee dhala koo foolee gochaa gurguddaa waaqayyo naaf godhe. Barri 2017 bara ba'aa, bara rakkinaa, bara waraansaa, bara yaaddoo, bara hiyyummaa natti ta'ee ture. Garuu isa kana keessatti harka waaqayyoo na gargaaree anis achumaan dhaabadhee dhiisee sokkine yoo natti hammaateyyuu yoo na gubeyyuu waaqayyo baay'ee na gargaaree akkuma garbichi waaqayyo Ambaaqoom jedhanii koobiidhuma kooraan dhaabbadhee seega akka inni jedhe iddoo mo'onaa sanarra dhaabbadhee waaqayyoon eeggadhee halkan hirriba koo keessa guyyaa deemsa koo keessa wanta baay'ee na muddaa ture, wanta baay'ee na dhiphisaa ture. Uturumaan dhofadhuu guyyaa tokko ji'a 7ffaa keessa wangeelaawwiin na waamanii ati nagaa kee miti guuboo tokko sitti gada guugamee jira dukkana keessa jirta naan jedhani. Ani itti dubbachuun sodaadhee wangeelaawwi sirriidha. Dhiphina guddaa keessan jira, rakkina guddaa keessan jira karaa ijoollee kootiin jedhee baay'ee naaf kadhatanii kan biyyi lafaa sirra kaa'ee harka koo sirraa kaasa guyyaa koo eegisiin jedhe waaqayyo naan jedhe iddoo kanatti naa kadhatanii akkuma isaan jedhan guyyaa waaqayyo eegee guyyaa isaatti waaqayyo rakkina mana koorraa, du'a mana koorraa, dararama mana koorraa ooshee anaanis na ooshee sammuu dhala kootiis nagaattee eegee sammuu koos nagaattee eegee waaqayyo isaarraan nageen galateeffadha. Garuu waaqayyoof wanti hundumtuu salphaadha. Na dabarseera waaqayyo warra akka koo ba'aa baattanii kee darbitanii warra akka koo rakkina baattanii jabaattanii waaqayyo keessa sin dabarsee butee jalaa sin baasee mana keessan gadda rakkina akka koo ishee waaqayyoon harka keessa walitti rukutaa lafaa kaanaa galateeffadha. Guyyaa hundumaa reeffa isaa dhufa hidheen eegaa. Guyyaa hundumaa dhukkuba isaa dhaggeeffadha. Guyyaa hundumaa dhibee isaa dhaggeeffadha. Mucaafam gafa waaqayyo garuu nagaa fayyaa isaaf kennee iddoo isaatti isa deebisee harka isaa hiikee rakkina jalaa butee baasee gidiraa jalaa dhiphina jalaa dhukkuba jalaa butee baasee fayyaa nagaa isaa ijibuu argeera. Galanni waaqayyo waaqa jiraataa bakka. Haleluuyaa. Yesus Kristos Gooftaadha. Yesus Kristos Gooftaadha. Har'as boris inni bara baraan Gooftaadha. Saba waaqayyo yeroo mana waaqayyootti marmaartan salphina isinitti hin fakkaatin ulfina. Wanti har'a dhibe borii dhiban jedhin bor jira. Wanta har'a si rakkise bor si rakkisu waaqayyo irratti guddaadha. Haleluuyaa. Yesus Kristos Gooftaadha. Sabni harka keessan walitti buusaa galateeffadha. Waaqayyoon galateeffadhaa fi amma mucaan keessan fayyaa isaatii sammuun isaa nagaadhaan jireenyatti deebi'ee jira jechuudha. Amma narra silaanaa jinni fature ongeelaawii jinaa seeraa dheengadda hojiidhaaf jedhanii waamanii kaleessa isaabaa galeemmanii. Waaw, sabni harka keessan walitti buusaa waaqa dinqii godhu waaqa maraatummaa nama hambisu kana caalaa ilillee guddaadhaan harka keessan walitti buusaa galateeffadhaa fi fayyinni kun kan bara baraa ta'e irratti haafu. Kotolchite tanatti ni tannetamaa.